jalqabarratti eegasi kana bakkuma tokkotti itti naqna. Egaa jara lamaan itti naqnee xumurre. Egaa zayitoona hamma kana xiqqoomasii itti goona. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هركفوني الشماجرتو نجاك أبدو فيا كيسان أبريون كيك مسلمة كريستانا ونتكيسا بقى نجات عدن بقى نجان كرجانا لكنا افتن نمني جانا لكنا فاريتاتن ماتي تقولان وانتو تقلك كيف سوتوكو توكو رافا يدما ايقان اللي وان قلك سيوسين رافا يدمتن نتي تولا دبل اللي وان برا اللي في دوان تيبجت شولا egaa inni har'isni fideetiin dhufee kaltaa isa furdinaa yookaan miksii isa furdinaa jechuudha. Wantoota walii eda'amanii karaa salphaadhaan yeroo gabaabaa keessatti karaa salphaadhaan jechuun furdachuu dandeettan. Hanga har'aatti viidiyoolee akka sanaa sana hedduu dalageen jira. Viidiyoolee hedduu hojjedheen jira. Dhugaa dubbatuuf karaa salphaadhaa fi haala salphaadhaan soorattanii kan yoosuu furdachuu dandeettan torbee keessatti boqoon keessan guutee sarbaan keessan guutee qaamni keessan guutuun ifee fuulli keessan tolee rifeensi keessan dheeratee jechuudha. Kan arguu dandeessan isa kana har'allee dabalee filannoodhaan isni fideetiin jira jechuudha. Inni kuni gogiinsa garaatiif illee dawaadha. Akkasuma mootuyyuu miidhagina fuula keenya fi qaama keenyatti guutuudhaaf dawaadha. Dhiiga keenya guutuusaa baakteeriyaa irraa qulqulleessa. Akkasuma garaa keenyallee waa hedduurraa gogiinsa irraa waa hedduurraa qulqulleessaa jechuudha. Appetaayitii warra cufillee appetaayitiin akkasii banamu fedhiin nyaata akkasii banamu taasisa. Amma illee mootiyyuu rifeensa keenya kan ciccitu kan yaa'u kan wal qabatu firfir jedhee sirriitti wal gadhiisee akka dheeratuu fi akka itti tolu akka jalalagu taasisaa jechuudha. Soorata soorattanii dibachuu qofaan osoo hin taane soorata soorattanii. Egaa inni kun habbal hamraadha yookaan habbil rashaad jedhama jechuudha. Habbil hamraa yookaan habbil rashaad jedhama maqaa arabiitiin. Biyya keenyatti mootiyyuu shuunfaanaa jechuudha. Billaa aleeku biyya keenyatti fa'aa bitaa fayyadama warri biyyaa jechuudha. Akkanattillee waliin naqxanii daa'ima wajjillee fayyadamuu yoo kan isiniif hin tolle taate timira wajjillee fayyadamuu yoo kan isiniif hin tolle taate akka itti isiniif tolu daa'ima wajjin fayyadamuu ni dandeessan. Daa'imni oriijinaalli baay'inaan biyya keenyatti waan argamuuf isa kanallee fiddanii daa'ima wajjin miiksi gootanii ammallee habbisoodaa yookaan absuuda jechuudha. Absuuda firee gurraattii kan itti dabaltanii miiksi gootanii ganama garaa qullatti yoo soorattanuyyuu baay'ee isin tajaajila jechuudha. Osoo iyyuu fuxuura yookaan qursii daftanii nyaanni taatanillee beelafillee ta'e akkasuma qaamni keessan akka dabalu warroota dhiiratiif jechuudha. Waa hedduuf isin fayyada. Warroota dubartiifillee waa hedduuf isin fayyada. Akkasuma gadaamessa haadholillee baay'ee qulqulleessaa. Fakkeenyaaf namoota tokko bifa jijjiirama hormoonitillee ta'ee kan dafillee namoota garaan hin teenne ulfaa ofillee dafaniitiin garaan isaanii hin teenne inni kun soorata kana yoo baay'istan dhugaa dubbatuuf baay'ee isin fayyada. Nama isa kana sooratee milkaa'e baay'ee arge jechuudha. Ani akka arabaatittillee jechuudha. Dhugaa dubbatuuf baay'ee faayidaa guddaa qaba waan kana fayyadamaan isin jedha daa'ima wajjin yoo tamir wajjin fayyadamuun isinitti hin mijanne ta'ee jechuudha. Egaa mootiyyuu ani akka ittiin hojjedhee isiniif garsiisuuf deemuu fi akka ittiin hojjedhee isiniif garsiisu kana haga xumuraatti na laaltan anillee inshaallah qophii kee xumureetiin dhufee egaa tokkoffaa isa kan hamma kana ni qopheeffannaa hanga barbaadan jechuudha. Biyya arabaa keessatti illee baay'ee rakkasaa biyya keessatti illee siniin birii 8 ture waggaa dura garuu amma dabaluu danda'a gabayaa keessanii jira jechuudha. Maal jedhama suunfaa jedhama. Kun immoo biyya keessatti saliixii jedhama. Ka daabboo furnoo duqeetii irra firfirfamu sanaa jechuudha. Yoo fakkeenyaaf daabboo mana hoteelatti hojjechiistan isa kan irra firfirsanii namaa fidan faxaayirii garagaraa isa kanaa hojjetamaa jechuudha. Saliixii jedhama biyya keenya keessatti. Naannoo maalinni maqaan isaa baaltinnaa jechuudha. Baaltinnaa yookaan bakka maqamii garagaraa keessatti ni argama jechuudha. Akka biyya arabaatitti immoo simsima yookaan zinjilaanaa jedhama. Egaa jara kana hamma kana qopheessatiin jiran isin hanga barbaadan hamma qabdan qopheeffachuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa tamira tokkocha kana qopheesseen jira ittis dabalus danda'a rakkina tokkoyyuu hin qabu. Hojjedhee amma kana ho'isee fideetiin jira. Kunoo asirratti ho'isee asitti naqe jechuudha. Simsima kanan ho'istanii kan ammoo ni qulqulleessitan malee hin ho'istanii waan isan taane firee isaan taane tokko keessaa qulqulleessanii kanallee akkasuma qulqulleessitanii ho'istanii jechuudha. Egaa amma tamira kana keessaa immoo firee isaa baasee walitti deebinaa hamma xumuraatti nafaana bu'a.
Egaa buleewwan kiyyaa haala kanaan qopheessinee jirra. Isa hojjechuuf deemnu amma ittiin naqna jechuudha. Egaa taanan naynu kan ittiin naqan jalqaba irratti egasii kana akkuma tokkotti itti nayna. Egaa jala lamaan itti naynee xumurre. Egaa zayitoona hamma kana xiqqoomasii itti goona. Egaa ni mixiinaa jechuudha. Waliin erga qofaa godhannee booda waliin mixiinaa jechuudha. Waliin mixiinee wal fudhachiisna sirriitti jechuudha. Akka wal fudhatu taasisna. Wal fudhachiisee isin deebisa. Egaa kana fakkaata obboleewwan kiyyaa. Egaa hammuma kana fuunee jechuudha. Xiqqoo kana akkasitti tolchine jechuudha. Akka waliin tarree bareechisne hundi isaatu haala kanaan goonee walitti deebina. Egaa obboleewwan kiyyaa erga laaffistanii booda akkana gootanii jechuudha. Baay'ee lallaaftudha. Keeka fakkaatti jechuudha. Akkana goone walitti deebina. Egaa hunda isaatu akkana godheen jira. Gartanii akkuma arguutti jirtanii hundi isaaniitu akkana jira kunooti akkuma arguutti jirtan. Egaa obboleewwan kiyyaa ganamallee irraa hamma kana firee 3 ta'ee firee 2 ta'ee nyaattanii firee 3 fudhattanii baay'ee bareedaadha. Sa'aatii galgalallee hirriba dura aannan wajjin firee 3 yoo soorattan bareeda. Sa'aatii guyyaa jechuudha. Yeroo laaqanaa boodallee yoo haala kanaan soorattan firee 3 kana akka laaqana nyaattanii geessan yookaan naannoo maksasii irratti jechuudha. Yookaan naannoo 10 booda akkas yeroo beelooftanitti illee aannan wajjin yoo fayyadamtan baay'ee isin fayyada. Fayya qabummaaf illee baay'ee barbaachisaadha. Simsimni jechuudha furdinaaf irra caalaa wantoota miiksi ta'amanii nama furdisanirraa nambar 1dha jechuudha. Saniif isa deddeebisee yeroo kamuu kalxaa kamuu keessattuu saniif itti fayyadama. Inshaallah akka yeroo gabaabaa keessa milkooftan abdiin qaba. Egaa amma viidiyoolee hedduu hojjedheen jira. Viidiyoo waa'ee furdinaa irratti hedduu bareedaa isin hojjedhe. Hundi isaaniitu babbareedaa fi isaan filatamoodha. Irra caalaatti immoo kan an jaalladhe yeroo gabaabaa keessatti dhugumatti injiraa miti yoo itti dhiyaattanii obsaan itti fayyadamtan isin milkeessa jedhu dabalee kan isinii fide wantoota sadiin kana